Mudandeettaa. Maqaan koo Shiraaqii garuu dhiifamaa waliin amantaa koo nan gaafatinaa. Dr. Naik tarii ati wanna maatii musliimaa keessatti dhalatteef amantaa kana qabatte ta'a. Tarii kanaaf amantaa kana deeggaraa jirta ta'a. Tarii kanaaf amantaa kana ol qabaarta. Utuu amantaa hinduu keessatti dhalatteetta ta'e kana hunda amantaa hinduutiif gootamini. Kun waan warra ofii gar malee ol fuudhanii ilaaluu sannatti fakkaataa jira. Kana jechuun wanna ati deeggartu amantaa kee, aadaa kee, taabota. Kanaaf amantaan Siikh yookiin Arya Samaaj yookiin amantaan kamuu kan taabota hin gabbarre yuutuubiin deeggaraman jette. Akka kootti amantaa namummaa ummata bal'aa irraa dubbachuu qabna malee asii maraammartoo dhawachaa ooluun qabnu. Yaadni asirratti na hubachiiftu jira. Obboleessi gaafii bareeddu gaafate wanni jedhu waaniin ammaatii muslimaa keessatti dhaladheefiin islaama ol qabaa jira. Tarii silaahiin maatii hinduu keessatti dhaladhe amantii hinduutiin ol qabaa. Arya Samaajii fi amantii Siikhwaaniin deeggaruuf waan ilaalcha kiyyaan wal qabatuufi tanaafiin asirraa maraammartoo dhawachaa jira. Eeyyen obboleessa yaada kee kana nin fudhu. Hanga umrii 19tti waan abbaan kiyya muslima taheefiin anis muslima ture. Umrii 19 booda garuu hoggaan amantaa wal madaalchisuu barachuu jalqabe as amma filannooniin muslima ta'e na amani. Yoo ati amantii biraa tan amantii islaamaa caaltuu takkallee baastee na fidde an arraan tana amantii san fudhachuudhaaf qophiidha. Arruma obbo ani amantaa namummaa tan deeggara. Obboleessoo ittiin sii dhufaa eegi. Ittiin sii dhufu. Wanni jechaa jiru namnummaan fedhe karaa saayinsaawaa fi sammuun namaa fudhattuun amantii biroo tan islaamummaa caaltu baasee yoonaaf mirkaneesse an amantaa san qeebaluuf qophiidha. Ati amma waa'ee namummaa irraa haasawaa jirti. Eenyutu kitaaba amantaa namummaa barreesse? Mahatma Gaandhiidha? Eenyu barreesse? Ni beekta? Muslimni tokko hanga ilma namaa gaarii tahuu muslima tahuu hin danda'u. San amantaa hundatu jedha. San amantaa hundatu jedha. Obboleessoo deebisaatii yaa xumuru obsi. Ayyee obbo. Qoyati deebisaatii dhaggeeffachuuf dhufte moo? Ilaalcha kee kennachuuf dhufte. Haasaa bareedaa haasofnee waan sammuun namaa fudhattuun xumuruun barbaada. Obboleessa tun qophii muggutiitii miti. Lakkan akkas hin jenne. Khalaas deebisaatii dhaggeeffadhu eegaan sii deebise booda yaada kee kennatta. Deebisaatii yaa fixu. Jidduu seentee dubbii afaaniin na murte. Na dhaggeeffadhuuti. Ittuuf ittuuf. Maabaratii sammuu keessa deemaa jira eessaa na dhaggeeffatta. Maaloo ittuuf. Hoggaa gaafii ta'e gaafattu an si jeeqee. Maaloo ittuuf. Qoyaan si jeeqee. Lakkiin hin jeeqne maalootti huuf waa hunda barreeffattee dhuftee na gaafachaa anaa deebisaa sii kannaa jira dhaggeeffadhu. Hayyee hayyee dhaggeeffachaan jira. Duuba maaliif yaada kannatta? Maalootti huuf hayyee mee na fudhachiisi deebisaa naa kenni. Yoo deebisaatii dhaggeeffatte ni hubatta. San ta'uu baannaan namni kumaantamaan taa'an kun na fahamanii ati gaafuma san qabattee teesse. An doktora fayyaatiin hin beeka. Namni tokko yeroo tokkotti waa lama irratti xiyyeeffachuu hin danda'u. Deebisaa dhaggeeffadhu eegasii waan feete jetta rakkoon qabu. Wanni beekuu qabdu waa'ee namummaatirraa dubbachaa jirti. Dura irratti amantii tiyya nan gaafatin jette. Eeganaa deebitee namummaan deeggara namummaan ol qaba jette. Duraan dursee ilaalcha kee ibsuu qaanfatte. Eeganaa deebitee waa'ee namummaarraa haasoyte. Awwaaniin si gaafadhu eenyu kitaaba namummaa jedhu kana barreesse? Kitaabni tokkollee ni jira. Qajeelfamni namummaa tokkollee ni jira. Awwaaniin siin jechaa jiru namni muslimaa tokko hanga ilma namaa gaarii tahuu muslima tahuu hin danda'u. Amantiin hundi akkas hin jettu. Dhiifama akkas jechuu biyyaaf. Amantii biraan qo'anneeti. Haasa warraa sii kannuu hin danda'a. Jechoota Veedaas irra jiran sii kannuu hin danda'a. Jechoota kitaaba Hinduurraa, jechoota Baayibilaarraa kan namummaa faalleessan hedduu siif ibsuu hin danda'a. Yoo amantii tokkollee qo'attee hin jiraatin waan irraan beekne waa takka illee irraan haasa'uun. Quraanni akka jedhu fas'aluu ahli dhikri in kuntum la ta'lamuun. Suuratul Nahl boqonnaa 16 ayata 43 irratti, Suuratul Anbiyaa suuraa 21 ayata 7 irratti. So please don't make comments without knowing. An Baayibila irraa jechoota namummaa faalleessu hedduu si himuu hin danda'a. Mee ati dhiiraa jecha tokko, jecha Qur'aanaa tokko yookaan waan Nabi Muhammad barsiisan irraa tokko kan namummaa faalleessu naa himi. Duuba amantii hundaa tokkos jaannaan hin jehin. Dhiifama beekumsi kee haalaan xiqqaadha. Ammaaniin siif himuuf yaalaa jira. Namummaa jechuun hayyeeti sadarkaa ni qabdaadha. Awwannin haasawaa jiru mana barnootaa dabaruu qofaa miti. Eebbifamuu qofaa miti. Ati nama eebbifamee sanii ol jiru tahuu qabdaadha. Islaama jechuun sadarkaa ittiin olaanaadha.
namummaan sadarkaa gad aanaadha. namni tokkollee muslima ta'uu hin danda'u hamma ilma namaa gaarii ta'utti. Mee ati dhiiraa barsiisa islaamaa tokko kan namummaa faalleessunaafiti. Loojika waan kana duuba jiru hin beektu ta'a. Waan garii sababaa sammuun namaa ittiin fudhattuuf sii galuu dhabuurraa kan ka'e islaamummaan waan akkasii barsiisa jettee eeganaa kun humaanitii yookiin namummaa faalleessa jechuu dandeessa. Akka nama way doktorri lilmeen kanneen na diru jira ja'uuti. Garuu lilmeen san siif gaarii. Akka nama way doktorri garaa kiyya baqeessu jira ja'uuti. Lubbuu tee du'aa oolchuuf garaa si baqeessaa jira. Saniifuu doktorri ni beeka ati hin beektu. Ayyoon filannoo lama qabaadhee sadarkaan qabxii ittiin dabran lama yookiin sadi ta'e yookiin yuunivarsiitii irraa eebbifamee bahu yuunivarsiitii irraa eebbifamee sanii ol ta'uun filadha. Sadarkaa lamaa fi sadii sanis ni qaba. Humaanitiin namummaa waan gaariidha. Garuu islaamummaan sanii oli. Akka gaafii keetitti awwaaniin maatii muslimaa keessatti dhaladhee fi islaamummaa ol qabaa jira. Si himeetiin jira. Mee ati dhiira siin jaani abbaan fedhe naaf mirkaneessu. An amantii gurguddoo bebbeekamtuu irra guddaa isaanii qo'adheetiin jira. An kaniin harka islaamummaa waan loojika sammuun namaa fudhatu. Amantiin ilma namaatiif hunda caaltu. Amantiin namummaaf furmaata kennitu islaamummaa qofa. Rabbiin suurata Al-Imraan keessatti akka jedhe boqonnaa 3ffaa ayata 19ffaa irratti inna diina cinda Allaahi l-islaam. Amantiin takkittiin rabbi biratti qeebalamtuu taate islaam. Odeeffannoo keetiif muggutiin tee haalaan dadhabduudha. Ni beektaa hayyoota 30 ol kan addunyaa keessaa qabnu keessaa 10 ol maatii islaamaa keessaan dhalan. Kana ni beektaa gaafii tanaan si gaafachuu fedha. Kana ni beektaa beektota madaraka irra bahanii dubbatan keessaa 10 ol islaama keessatti hin dhalan. 10 ol kana ni beektaa. Tarii innana ni barbaade mee. Aboo ni beektaa hin siin jee naa deebis. Lakkin beeku. Duuba kana jechuun muggutiin tee akkasuma kufti jechuudha. Namoota muslimaa ciccimoo addunyaa irraa dubbatan keessaa 10 ol Ameerikaa irraa, Kanaadaa irraa, muraasnis Ingiliz irraa, Maleeshiyaa irraa ni qabna, Suudii irraa ni qabna, Imaaraat irraa, Somaaliyaa irraa, Suudaan irraa. Ammaas isaan keessaa 10 ol maatii musliman tahin keessatti dhalatan, achi guddatan. Gariin ijoollummaan qabatan, gariin umrii 20moota keessa osoo jiranii qabatan, gariin 30moota keessa. Rabbiitu qaceelloo isaaniif kan filannoo isaaniitiin muslima ta'an. Akka ati yaaddutti waan maatii muslimaa keessatti dhalanneef ol qabaa jirra. Ummanni kun maatii islaamaa keessatti hin dhalan. Maatii kiristiyaanaa keessatti dhalatan. Maatii musliman ta'in keessatti dhalatan. Akkasuma hojii islaamummaa deeggaraa jiran. Maaliif? Sababni ni qo'atan. Amantii biraa qo'ataniiti islaamummaan karaa jiruu ittiin filatamaa ta'uu harkan. Waaniin sirraa barbaadu himaanitii qo'adhuuti. Namummaa qo'adhuuti islaamummaa qo'adhu. Maaltu islaamummaa keessaa namummaa faalleessa je'iitii baasuuf yaali. San booda amantiin hunda caaltu. Amantii tee si gaafachaan jiru. Waaniin siin jechaa jiru amantii hunda caaltu qabadhuun siin ja'a. Karaa jiruu kan hunda caalu. Furmaanni ilma namaa tokkichi islaamummaa qofa.